Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamarka fune kabajamtoota daawwattoota Asha Inda Kadirtu. Akkam jirtan nagaa jirra alhamdulillahi rabbil alamin daawwattoota keenya ardeewin dhufnee jirra. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya har'a meeshaa obboleettii teenya Hawwaa qabannee dhufne. Hawwaa meeshaa obboleettii teenya Hawwaa qabannee dhufneerra. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya akkuma beekamu yeroo baay'ee meeshaalee makeessaan qabannee isin dhufna yaani haala tokko namni jaayin kaafiraankii bareedaa keenya sanillee qabannee isin dhufna. Inshallah yaani yoo kaanatti dursee asharatu hojjetaa yoo keessatti. Egaa akkasii ammaan immoo meeshaa obboleettii keenya baay'ee bareedaa ta'e meeshaa akka gassaalaa firiijii fi meeshaalee warqaamaa meeshaalee duuba kompleetii baay'ee babbareedaa mana namaa keessaa baay'ee bareedu qabannee dhufnee jirra. Ashaan tokko isaaniitiin gatii isaanii isinitti himti. Ammaan Haga duma video keenya wajjin turuudhaan share like subscribe gochuun raanfatina daawwattoota keenya warra lakkoofsa bilbila keenya barbaadan 977 69 50 jechuun argachuu dandeettanii warra lakkoofsa keessan jettanii jala gasseentanii kanuma dhaabdanii dhageeffachuu dandeettanii mata fuuldura taampinaal irratti illee ni barreessina isaallee ilaaluu dandeettanii kabiraan immoo kasiniin jechuu barbaadu warra yeroo hunda eessa jirta jettanii koomentiirra barreessitan Adaamaa jirra. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa nuti Adaamatti argamna. Warroonni chaanaalii keenya kanaaf haaraa taatan subscribe gochuun gara chaanaalii keenyaa akka dhuftan inni immoo warri maamila keenya taatan immoo hiriyoota keessaniif share walii godhaati. Meeshaaleen adda addaa nu biratti argama. Meeshaaleen mana keessaa yoo barbaadan maal nu biraa dhabdan? Meeshaalee ilma namaa barbaachisu kamuyyuu ta'ee wanti Ashaa Inda Kadir bira dhuftanii wanti dhabdan hin jiru. Chaanaaliin keenya gara video 400 fi meeqa qaba jechuudha. 400 ol qaba daawwattoota keenya jala gasiin alaala firaankii adda kana gammachiisuu fi daawwattoota keenya duraan ittiin bohaarsaa turre qabna. Warri haaraa dhuftan isin affeeree jira jala gaddeema ilaala isiniin jira. Warri mootuyyuu duraan daawwataa turtan like godha video keenya share godha akka nama hedduu bira ga'u taasisa. Warri meeshaa barbaadan lakkoofsi himee jira. Warri mootuyyuu lafaa fi mana adda addaa nu gaafattanillee isin murteessitanii dhufnan waan isin gargaaraaf hin jiru isin jedha daawwattoota keenya Ashaa Inda Kadir filattanii dhufnan wanti isin dhabdan hin jiru kallattii gara viidiyoo. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya Ashaan meeshaa tokko isin agarsiisti jedha. Inni biraa immoo egaa warreen lafa barbaadan akkuma jedhame Ashaan viidiyoo biraa qabannee isin dhufna viidiyoo meeshaalee manallee isin qabnee gad isin dhiifnu jira. Keessan immoo dhuftanii warra nu dubbifantu jira. Wanna tokko Ashaa biraa hin dhabdanii Ashaa wajjin haga dhumaataa ani isin affeere. Hayyee daawwattoota keenya amma kallattii meeshaa gatii hojii isin agarsiisutti seena isiniin jedha daawwattoota keenya osoo meeshaa gatii isaa isinitti himne duratti jechuudha wanti isin jechuu barbaadu meeshaa hedduu gatiin isaa qannasee jira yeroo ammaa kana alhamdulillah kanatti gizee wanti gatiin xiqqoo gadi lacha jedhu nullee dasnu jedha isin bichaa osoo hin taane meeshaa bitachuu warri barbaadan daddafaati yeroo ammaa kana bitadhaa isin jechuu barbaada wanti gatiin isaa qannasee maal yoo nan jettan haga dhuma viidiyoo kiyyaa yoo wajjin turtan meeqa akka ture meeqa akka qannasee isinitti himaatiniin isin wajjin deema daawwattoota keenya haga dhumaan wajjin tura isiniin jedha. Daawwattoota keenya duraan dursee tartiibumaan isinii deema jechuudha. Har'a firiijii kanarraa isinii ka'a jechuudha. Firiijii kana namoonni hedduu bitatanii jirtanii. Kun firiijii kan ni beektanii haarawaa miti. Wanti isinitti haarawaa himullee hin jiru. Garuu laaluun amanuudha jechuudha. Ija keessan laalati kun ni beektanii isuma kulaarii qabu kana jechuudha. Sa'a 24 yoo mabiraat illee bade wanta as keessa jiru wanta taljii ta'e jechuudha akka taljii ta'e tursiisuudhaaf isin fayyada jechuudha. Firiijiin kuni dakanallee ni beektan sirriitti fiigirra jira daawwattoota keenya. Kunoo kana fakkaata qabannaan isaatii fi qabannaan isaa jalaatii fi gubballee as keessa jira kunoo lamaanuu kabiraan mootuu mana tarjiitii fi waraqata isaa akkamitti akka itti fayyadame isaa qulfii as keessaa qaba jechuudha. Waa hedduu as keessaa qaba akkanarraa hiikoon akkanumatti dhiisa abbamatu hiikeetti hidhata jechuudha mana ofiitti galchee kana fakkaata. Firiijiin kun gatiin isaa qarshii 30 isinii bitaa turre amma yeroo ammaa kanatti qarshii 29 deebi'eera. Firiijiin kun bakki teessumaan ta'anii fi kallattiiwwan kaartoonii itti deebifnee ashaayinaa guma viidiyoo keessaa baanuuf malee jechuudha daawwattoota keenya. Kana fakkaata gatiin isaa qarshii 29 gadi bu'ee jira 1000 qannasee jira jechuudha. Firiijiin kun daawwattoota keenya gizee meeshaa bitattan meeshaa akkanaa ta'e jechuudha. Meeshaa as keessatti argitan kana namni tokko akka nama meeshaa haarawaa godhee keessatti gurguru jira. Miidiyaa irratti waan hedduu taasifna. Nulla viidiyoo gadhiisuu bicha osoo hin taane viidiyoo laalatiniin oolla jechuudha. Gizee tokko gizee qabutti seenee laala. Meeshaa normaalii akkanuma jiru kana namni kabiraa fakkeessee arrabumaan aggaannanee jechuudha afaan isaati. Gatiin taane gizee irratti argina of eeggannoo godha isin jechuu barbaadetti kana isiniin jedhu dhiifama yoo balleesse
daawwattoota keenya gaidhaan mootu maashina uffata miicuudha. Maashinni uffata miicuu kun akkuma isin argitan kana fakkaata. Kiiloo meeqa? Kiiloo 14 maashinni kun as keessa nashaafa kassaalaa yaani waan maashinni uffata miicuu qabu hunduma isaa qaba jechuudha. Daawwattoota keenya isin agarsiisuun barbaachisaa ta'e kun isiin tuni yeroo tokko ta'irraa baatutu jira. Ta'irraa baatu sun itti gadi qadaadu baay'ee nama rakkistii tuni garuu kun irratti hojjetamteedha. Isa kwaaltii ta'e maradhee fuuna jechuudha. Gisee meeshaa isinii fuuna kun as keessa jira. Wanti hunda qaba jechuudha. Kan ittiin gannaqan kan bishaan ittiin naqan yaani wanta asirraa hafe tokkollee hin jiru. Kun immoo maanuweelii isaati jechuudha. Akkaataa fayyadama isaa kan ittiin ilaaltan daawwattoota keenya kana fakkaata. Gatiin isaa immoo qarshii 33 dha. Daawwattoota keenya kiiloo 13 garuu immoo nuti daawwattoota keenya gatii yeroo hunda deebinee siin fudhanna mana maashina uffata miicuu fi firiijii qabaachuu baannullee yeroo hunda deebinee daambanyaa keenya nama tokko raafuuna waan ta'eef kiiloo 14 illee ta'u gatii sadii nu kenna jechuudha. Daawwattoota keenya malee kiiloon 14 kun gatiin isaanii dabalesin jechuu barbaadeti. Kan itti aanu immoo kallattiimaan distii saramikiitti sin dabarsaa. Distiin saramikii tun 12,500 illee geettee turtee jirti. 11 illee 12,000 illee gisee isinii binnetu jira. Yeroo ammaa kana badambitti qannasteerti jechuudha. Distiin tun shawwaraminaa isin jira daawwattoota keenya qarshii 9,500 distiin tun yeroo ammaa kanatti share like subscribe gochuun hin irraanfatinaa. Ashaan Dakar bira yeroo dhuftan wanti dabales dabale jennee isin timna wanti qannases qannase jennee isin timna jechuudha. Daawwattoota keenya Global Sahaaniin 5,000 fi birrii 300 jechuudha. Daawwattoota keenya isa tokkoffaa fi meeshaa kwaaltii eeggateedha. Global Sahaaniin kuni namni hunduu jaalatee itti fayyadamaa jira. Kabiraan mootu rakabooti dimlaayitiiti. Rakabooti dimlaayitii siinii isaa wajjin qarshii 4,000 jechuudha. Daawwattoota keenya maaltu qannasee waan jettan distii saramikii isin timeera. Firiijii isin timee jira. Hubachaa deemaa jechuudha. Qannasee yoo isin jedhu zim jedheetu maani miti. Kabiraan mootu jookii boombaa kana as duraan illee nama hedduuf bitee jira. Gatii isallee isiniif dabarsaa ture jechuudha. Gisee tokko 5,500 isinii bitee ture. Gisee tokko immoo 6,000 nama biteetu jira. Amma gisee ammaa kana garuu baxxaan itti qannaseera. Jookiin kun qarshii 5,000 bitama jechuudha. Yeroo ammaa kana yeroo meeshaa bitattan gatiin isaa akkam akka ta'e hubachuun dirqama isin barbaachisa jechuudha. Daawwattoota keenya kan itti aanu mootuyyuu feermuzii kana jechuudha. Daawwattoota keenya feermuzii warqaammaan kun feermuzii akkaan kwaaltii taatedha. Daawwattoota keenya yeroo hedduu isin bitaa oollaa garigarii warqaammaa qulqulluu garigarii immoo kan makaa qabu. Kun immoo ani baay'ee natti tole jechuudha. Daawwattoota keenya akkaan bareeda warqaammaa wajjin adillee miti hin jira miti akka birraammaa ta'e kalarii akkaan bareedudha. Daawwattoota keenya gatiin isaa meeqa hojjettan daawwattoota keenya 5,500 ture amma garuu qarshii 5,000tti deebi'ee jira. Daawwattoota keenya kabiraan mootoon isin jechuu barbaade maashina shunkurtii kana jechuudha. Daawwattoota keenya maashina shunkurtii kuni akkuma isin argitan kana meeshaa tokkoffaadha. Akkuma argitan kana saayizii adda addaatiin gadaakudha jechuudha. Daawwattoota keenya keessallee kun abbaa albee jahaati jechuudha. Daawwattoota keenya ka albee shaniitu jira tokko kuni ka albee jahaati ka shunkurtii keessaa gadi naqatan qaba jechuudha. Daawwattoota keenya fagoo inni jira waan ta'eef sirriitti isin agarsiisuun natti hin tolle. Maashinni kun jechuudha. Daawwattoota keenya qarshii 2,600. Inni galaagilee qabu sun immoo jechuudha qarshii 2,800. Daawwattoota keenya meeshaan kana fakkaataa gatiin maashina shunkurtii isin jira. Daawwattoota keenya meeshaa gisee bitattan zim jettanii online irraa arginettaniitu maal lakkoofsa argitan fuutanii bakka argitanitti ifaajee keessan gadi naqina isin jechuu barbaada. Ifaajee biyya Arabaatii dhufte namummaa argatu beeka isin jechuu barbaada. Namni tokko hubannu malee akkanumatti waanuma hin taane bakka hin taane funaananii yeroo isin shawwadanitti mul'ata jechuudha. Daawwattoota keenya isin maafi kanallee isin jechuu barbaade. Asirratti mootuyyuu anniin tun baddee deebite. Daawwattoota keenya gisee duraa tokko bitaa turre eegas mootuyyuu dhabamtee turte jechuudha gabaarraa. Amma garuu deebitee dhufteerti. Siinii akkaan jaaladhudha jechuudha. Maashaallah meeshaa kwaaltii eeggateedha. Akkuma argitan kana teessoo siinii 6 qabdi. Siinii asii 3 6 qabdi. Inni kun mootuyyuu ka sukkaara itti naqatan qabdi. Mee ilaalame namni rakabooti warqaammaa qabu akkatti as kaate akkasiin bareeddu. Kun mootuyyuu ta'ananiiti. Kanallee akkatti as galchitan kana mootuu biratti jabanarra yookaan waan ta'erra kun wanta karaa asitti yoo biratti dhiyeessitan meeshaa akka walirraa bareedudha jechuudha. Daawwattoota keenya siiniin tun deebitee dhufte isiniin jedhee jira. Kun warri bitachuu barbaadan isinillee bitachuu dandeettanii siiniin fannollee ni jirti yoo barbaadan siiniin fannollee bitachuu dandeettanii share like subscribe gochuun hin irraanfatinaa. Ashaan Dakar biraa waan barbaadan kamuu akka argattan yeroo hundaa isin beeksisuu barbaada. Kallattiin meeshaa naafitti isin dabarsa jechuudha. Daawwattoota keenya meeshaan naafi maal yoo jettan maashina qamashaa kanatu jira. Maashinni qamashaa kun
qarshii 2800 bitama. Kabiraan mootu kaawwiyaa uffata tana daawwattoota kenna akkuma isin argitan tana asiin bishaan tana dalagaa jechuudha daawwattoota kenna ni beekta warri biyya namaa irratti biyya keenya keessatti illee baratamee jira yeroo ammaa kana kun saayizii qannasuu dabaluuf fayyadan ni beektanii akkuma argitan kana tajirtuudha jechuudha daawwattoota kenna gatiin isaa qarshii 3,000 fi 3,000 qarshii 3,000 daawwattoota kenna bakka tokkotti gara 5,000 illee kuma jaallee gizee gurguramtu jira. Ufee ganna bara isin jedhee raakuma jalqaba isin jedhee ka itti aanu maashina juusiti maashina juusii qarshii 3,000 fi 900 bitama ka itti aanu maan kaffannooti isin jedhe daawwattoota kennaa kun maan kaffanno akkaan bareeddu tana qarshii 1,000 fi 300 deebiteerti illee yeroo ammaa kana share like subscribe gochaatiniin nu biraa wanti isin dhabdan hin jiru gatiin qannafnaan qannase isinitti himna dabalaan dabaleedha jechuudha isin tun immootu qarshii 2,900 bitamti yeroo ammaa kanatti isin jedhe daawwattoota kenna. Jookii warqammatu jira jookii warqammaa akkaan kwaaliti ta'edha inni gatiin isaa qarshii 2,000 daawwattoota kennaa kabaramu maashina daabbootu jira maashina daabboo mootu gatiin isaa dabalee jira daawwattoota kennaa isin jedheeraa mire ka dabale ka qannaseedha meeshaan arra qabadhee dhufe kenna keessa meeshaan gatiin isaa dabale maashina daabboo kana duramee bannee keessa isaa laalla akkuma argitan kana abbaa paatara 3 jechuudha kuno isa guddaa isa jiddu galeessaa fi isa kana qaba jechuudha daawwattoota kenna kana fakkaata keessallee akkuma argitan kana jira jechuudha daawwattoota kenna kana fakkaata daawwattoota kenna maashinni kuni gatiin isaa dura qarshii 2,500 ture inni amma qarshii 13,000 galee jira jechuudha daawwattoota kennaa bira 500 dabale kana fakkaata baay'ee wanta dabale jedhamu hin qabu yoo barbaadan immoo ka biyya keessatti hojjetamu isa eeleen garaa keessa galee hojjetamu san bitachuu dandeettan jechuudha bal'inaan kana caala jechuudha inni hojiin isaanii kun sunillee tokkoma share like subscribe gochuun irraanfatina isiniin jedha daawwattoota kennaa itti aanu sufraadha sufraa warqaammatu jira. Daawwattoota kennaa sufraan kuni kalarii hedduun dhufa jechuun gatii isaa waan garaagarummaa isa itti fidu tokko hin jiru gatiin isaa hundi isaatu tokkoma warqaammaa ta'e birraammaa ta'e fedhuma namaa irratti hundaa'ee dhufa malee jechuudha sufraan kuni kan nyaata buna qaba bal'inni isaa akkuma isin argitan kana kunoo homaa wanti isa kwaaltii akkasii waan isa jechisu tokko hin jiru hundi isaatu iyyuu ka garaa keessa gale carqiidha ka gubbarra gale mootu pilaastikiidha akka bishaan keessa seenu todhamee hojjetame jechuudha caafirratti geexii kana galchanii jirani kunoo ka bunaa mootu lafa jira jechuudha daawwattoota kenna gatiin isaa qarshii 2,400 jechuudha daawwattoota kenna kana fakkaata isiniin jedha daawwattoota kenna as keessaa isin yoo jiraate dhiifama naa taati hin jira isinitti hima kunoo maxxabashaa tana jechuudha. Maxxabashaan tun akkuma argitan tana maxxabashaa qadaadati duuba isaa laaluu dandeettan saramikii orijinaala tokkoffaadha jechuudha daawwattoota kenna kana fakkaata qadaada isaa tura. Miiqoo ilaalan beekne. Eeyyen daawwattoota kenna meeshaa biyya Jarmaniitti irraa dhufe jechuudha daawwattoota kenna gatiin isaa qarshii 2,400 illee maandajaa karabaa tanatu jira maandajaa karabaa gamada furdaan hojjetamteedha jechuudha daawwattoota kenna mana kiyyatti fayyadamaa jira maandajaa tanaan dura kana muluu faayidaa qabdi jedhee isin yaadu ture amma garuu gisee itti fayyadamu faayidaa isii sirriitti raawwataa jira jechuudha daawwattoota kennaa buna danfisuu jettammoo waa ho'isuudhaaf waan fetan irratti waan distii xiqqaa isirratti dhumatu taanan jechuudha waan kamuu irratti hojjechuu dandeettan silaa buna akaa'uudhaaf kaakkisiin itti tolchee hin jiru mana keessa namni kamuu bitadha isin jedha isin huyyuu hundi keessanuu bitataa jirtanii isin qarshii 800 idduma jammarra irraa iyyuu 800 jechuudha waan isin dabaltee waan isin qannasitalle hin jiru isin jedha daawwattoota kennaa saarbisii warqaammadha saarbisii warqaamman akkuma argitan kana ka jookii irra na'ine ka faarmuzii irra na'ine kasiin irra guurre sadiin isaa tuni walirra gurguramtis sadiin isii walirratti qarshii 3,500 isi kwalitii taatee fi qulqulluu tokkoffaa taatee jechuudha daawwattoota kenna saarbisii warqaamman lammaffaaf sadaffaa qabdi garuu akkatti qulqullinaan dhiyaatu lammaffaaf sadaffaa isii ijaanuu laaltanii ni beektan jechuudha daawwattoota kenna warri namoonni biyya namaa jirtan jechuudha warri meeshaa hin beekne hin jiru maaliif mana maadaamii keessatti meeshaa kwalitii fi meeshaa tokkoffatu gala waan ta'eef ijumaanuu laaltanii hubachuu dandeettanii isinitti immoo barbaachisaadha yaadu jechuudha daawwattoota kenna. Kana fakkaata meeshaan har'a qabadhee isinii dhufee lakkoofsa bilbila kennaa irra deebi'ee isinii himaa duwwaa 977 69
jahatami jaha shantama jechuudhaan ashaan kadii argachuu dandeettanii karaa WhatsApp tiraan kotta baay'inaan isin jira warri karaa kun amma bilbilaa hirtanii warri karaa WhatsApp illee hin dhufne karaa himuuti yoo dhuftan yoo WhatsApp geessanii bahuu dide lakkoofsa keessan koodii hojii yoo na ergitan gara WhatsApp isinii fidee isin keessummeessa jechuudha daawwattoota keenya warri immoo WhatsApp cirraashii hin qabne illee ani isin keessummeessa himuun rakkoo hin qabu. Kabira minxaafii kana kun akkuma argitan kana nama hedduu bitaa turre ni beeytanii gatiin isaa qarshii 2,800 yeroo ammaa kana share like subscribe gochuu bicha hin irraanfatina isiniin jedha anamma xumuree jira viidiyoo biraatti walitti deebinutti assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.